Egaa dhugaadhumaani ergi gaafa Hacaaluun du'eeti ani saba Oromollee hedduun galateeffadha. Hedduu cimaniiru. Cimneerra jechuun hin danda'ama. Hacaaluun an dhugaadhuma du'ellee natti hin fakkaatu. Kun yoomiyyuu bara baraaniyyuu waa'een Hacaaluu nurraa caamuus hin danda'u. Nutti qabbanaa'uus hin danda'u. Hin beeku ani maal akka ta'u akkamittiin akka haaluu keenya deeffannu hin beeku ani. Yoo bilisummaan dhufe bilisummaa keenya gonfanne biyya abbaa keenyaa dhuunfanne gaafa sana Hacaaluu fuulduratti ilaallata bilisummaa keessatti malee hamma bilisummaan argannetti waa'een Hacaaluu narraan dhaamu kan si dhibu gaafa hawwiin rukutamte tu Hacaaluun hin jiru ta'ee hawwiyyoon hin jirtu lafa isheen kuftetti poolisiin kaasuu dhorkee mucaan kun qawwee makiinaa isaa keessaa fudhateetu qawweedhaan kaasise lafa isheen kufte. Kanaaf goota Caaluudha. Baay'een gadda waa'ee Hacaaluu dhugaadha dubbachuu hin danda'u. Haa ta'u meegaa immoo obsinaa. Ammas immoo taanaan uummanni Oromoo hamma gatiin Hacaaluu deebi'utti hamma hidhamtoonni keenya hiikamanitti hamma gaaffiin Oromoo bakka ga'utti dhaabbachuu fi manatti galuu hin qabu dhugaadha. Anutuun akka nama fayyaa qabaadheeti ani miila sadiin dullaadhaan hin deema malee utuun akka namaa miila qabaadhee nan fiiga akka koo durii ta'eeti ayyoona bosonan jira dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Attamitti teenya attamitti rafnee bulla dhiiroo akkamitti nyaannees bulla attamitti siree keenyarra bulla. Mucaan kun mucaan abjuunatti fakkaata dhugaadhumaan unuuf du'e kaayyoo Oromootiif du'e gabrummaa keenya nurraa buusuuf jedhee falmaa irratti du'e mucaan kun kanaafu ilmaan Oromoo hamma dhumaatti galuu hin qabnu. Warra lubbuun jiranii mana hidhaatti dararamaan jiranis immoo baasuu qabna. Oromoon baasuu qaba. Oromoon kana dadhabnaan egaa maal godha baay'inni keenya gatiin qabachuudha. Falmachuu qabna. Baafachuu qabna. Warra jiran lubbuu isaaniitiin baafachuu qabna. Hacaaluu immoo bilisummaa arguu qabna. Hacaaluu keessaan bilisummaa arguu qabna. Warri hidhaman immoo hiikamuu qabu. Nan dadhaba maalin jedhaa wanta baay'eetu gana harkaa bada yeroo waa'ee isaa yaadadhu. Suutanii wantatti na gaafattu deebisaa laattuu. Heeyyee anamma gaa kunoo dhugumayyuu ijoollee shamarran durbaa xixiqqootu daandiitti ba'ee jira. Waan haaraadha kun seenaa biyya sanaa keessatti waan ta'e hin beennedha. Isa kan akkamitti ilaaltaniin jedhe. Yeroo isaati. Yeroodha. Maal sitti fakkaate ubbare Oromoon ubbare nu goyyoomsanii nurra buufatanii daawwaa qoricha isaanii nurra buufatanii nutti taphatanii nu hadoocanii daftara isaaniitiin nu hadoocanii hamma kanayyuu shamarran keenya dargaggoon keenya muguun qabu ture du'uun qabu ture baduun qabnu ture maali mee dhiyoodhumatti barattoota yuunivarsiitii biyya Habashaa keessatti baratan isa kaan ajjeesanii isa kaan hidhanii isa kaan lafa isaan buusan kan eenyu gaafanneerraa namni gaafate jira biyya mootummaa keessa ani mootummaan kun jira ta'e ani mootummichi maal akka ta'e hin beeku mootummaa nugusan ta'a jedhee qabsaa'us argee hin beeku mootummaa sabaaf qabsaa'u hin beeka inni amma inni jabana kana garuu nugusan ta'a harmee kootu nugusa taata naan jedhe anaaniyyuu doktora taata jetti harmee koo haatu fi waan baay'ee nama hawwiti yookiin doktora yookiin barsiisaa yookiin hooma tokko taata sooressa fa'aa taata jetti haatu fi waan isheen nama hawwina hin jiru haati koo nugusa taata jedhee nugusan ta'ani hawwii ishee haasofte kuni mucaan daaddeedhaan deemu akkasitti naaso'an naaf hin galu yeroo ammaa kana nugusan ta'a jedhee namni hin qabsaa'u ani haasaadhuma iyyuu kan hin jibbe interviiwumatti dhiyaachuu iyyuu lattuu koo kan hin jibbee fi na jibbisiise wanti ta'aa jiru akkamitti namni nan baradhe jedhu tokko namni digirii meeqan qabu jedhu tokko namni anammanan gaa beekaadha jedhu tokko haati koo nugusa ta'inaan jette akkamitti jedhama kun an waanuma ajaa'ibaati mucaa dhalattu natti fakkaachaa jira kanaaf dhugaadhuma ani gorsumaan kennaaf irruma deebi'ee dhiifama gaafachuu qaba saba Oromoo kan akkamitti nugusan ta'a haadha koo natti mee jedhe dhimma isheeti ka nugusa dhiifte waan fedhe samii keessa waaqa taata yoo jette dhimma isheeti malee unurratti miti nugusummaan isa nugusa feena miti nuti bilisummaa feena biyya abbaa keenya irratti nagaan jiraachuu feena malee nugusummaa isaa feena miti kanaaf nutti dhaadachuun isaa nugusa hin qaana'u namni annan qaana nama qaaneessa kanaaf hundumtuu nugusa ta'uu hin hawwata garuu hin himamu akkasidhani
an nugusaafan deema nugusa ta'uuf hin deema kanuman jibbe waan dhaga'uu barbaanne kee kanumadha isa kanatu fooyyeffatee uummata kana dhiifama gaafate baay'ee gaarii haasaa akkasii jechuudha. Tole Aadde Ilfinesh artist Aadde Ilfinesh Qannoo isin qabsoo keessa turtanii durumaa kaasee mee ga'een dubartoota Oromoo qabsoo keessatti maal ture akkamitti ibsitu? Dubartoonni keenya duriyyuu ijoollee waanuma bosona keessaa ta'e arguu dhabne malee ililchaa lolu kan sidibu dhalaan keenya durumayyuu seenaa adda bilisummaa Oromoo keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo ililchaa lolti dhalaan keenya. Yoo dhaabbattee lolte malee ciiftee illee shorroqxee illee loltu beektu kun seenaa keessas jira argineerras waliinis dirree deemnee argineerra. Ililchaa lolu jilbeenfatanii shorroqanii lolan dhalaan keenya. Dhiirri yoo duduuba lolu ta'e yoo duduuba deebi'uu fedha ta'e ani isheen gootu waan ajaa'ibaati dhalaan keenya jechuudha. Kanaaf ililchaa lolu malee sodaachaa loluun illee hin jiru. Dhugaadhumaan egaa utuu bilisummaan keenya dhuunfannee bakka geenye waggaa meeqadha kunoo bosonatti goota meeqa dhabne goota meeqatu wareegame seenaan hin dhokatu gaaf tokko seenaan isaanii baata akkamittiin akka dhalaan Oromoo loltu akkamittiin akka dhalaan Oromoo boojitu gaaf tokko seenaan sun hin dhufata yoo biyya keenya dhuunfanne dhalaan keenya durumayyuu gootadha hin mul'anne malee. hin beekamne malee ukkaamamne malee dhalaan keenya duruu gootadha. Tole egaa artist Aadde Ilfinesh Qannoo isinii artistiidha. Mee ga'een artistoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti maalidha akkamitti ibsitu? Dhugaadhuma waa'een artistootaa ga'ee olaanaa qaba. Artistoonni baay'ee itti dararamaniiru, baay'een itti wareegamaniiru, baay'een itti hidhamnee ani fakkeenyaaf mataa gogaa haadadheera artistummaa kooti malee waan hin godhe hin qabu. Aartii keessatti baay'ee miidhamne hagabuu bullee hojjenne qullaa deemnee hojjenne mana bulluu hin qabnu akka har'aa kana sitti hin fakkaatiin Oromoon ofitti sin butu ture bara nuti artistii turre Oromoon illee ofitti nun butu bakka bulluu hin qabnu bakka rafnu hin qabnu mana hidhaatti dararamne hagabuu bullee hagabuu oollee waan baay'ee dabarsine artistiin waan inni hin taane hin jiru isa har'a ifatti baane sitti hin fakkaatin bara nuti qabsaa turre dukkana ibsaa gaanii keessaa ture baay'ee dhamaaneerra. Artistooti Oromoo hin ajjeefamuu hin hidhamuu artist Eebbisaa Addunyaa kaasuu dandeenya Usmaayyoo Muusaa kaasuu dandeenya akkasuma immoo dhiyeenya kana immoo artistii Hacaaluu Hundeessaa kan dhiyeenyaati. Maaliif artistoota Oromoo irratti xiyyeeffata mootummaan dhufaa darbaa? Maal egaa nuti xinnoo ishee Oromoo miidhaa Oromoo dubbannaa kana lagaan nu godhe dubbannaa hin tuttuqnaa waan isaan nu godhan sana tuttuqnaa isa sana akka beekamu hin barbaadanii akka dubbatamu hin barbaadanii Hacaaluun gaddaa harreedhaan dhufee farda hate gatee du'e waan garaan tokko hin jiru. Fakkeenyaaf daadhii galaan mucaa jedhamu sana mee sirba isaa duduuba deebi'aatti dhaggeeffadhaa waan ajaa'ibaati. Qeesaatti dhaqanii ajjeesan. Mucaan kun aartii waa'ee waan Habashaan nu goote waa'ee Minilik waa'ee Haile Sillaasee sirbe dhaggeeffadhaame anuun argineen ture san Habashaan garuu argiteetti dhaqanii qeesaatti ajjeesan. Kanaaf aartistiin dhugaadhumaan isinitti himaa jireenya ayyaanaa ukkaamamee bakka inni bu'e badee hafee artistiin irra miidhaa guddaatu irra ga'e Oromoon hin beeku natti fakkaata waa'ee artistoota kana waan guddaa dabarsine beela eebusiidhaas du'as dabarsine garuu hanga uni taane hin himamu hin kaafamu iyyuu maqaan artistootaa badaayyuu hin kaafamu jechuuf hin danda'ama. Tole egaa gama biraatiin yeroo amma hooggantooti siyaasa Oromoo jajjaboonii kan akka Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa tokkummaadhumaan mootummaan walitti qabee mana hidhaatti naqee jira. Inni kun maal agarsiisa mee Aadde Ilfinesh? Egaa kun humnumaananii nugusa ta'a. Isin biyya Oromoon ufiif filachuu hin danda'u.
anatti isinii murteessaa akka habashaan deemtetti jiraadha. Isa duriitti isin deebisaa. Isa durii caalaa bara dargiyyuu wayyaa bara wayyaanee nan galateeffadha iyyuu ni wayya naanayiitu waan fedhe iyyuu naana gootu malee akka inni baranaa waan ajaa'ibaati. Inni waggaa kanaa waan ajaa'ibaati Oromoo irratti. Kanaaf amma waa'ee yoo nuti dubbanne yoo nuti waa'ee mirga keenyaa dubbanne yoo nuti sirbine yoo nuti aktivistoota kana an akka Jawaar Mohammadiin qeerroo duukaa ka'ee dhugaa halkanii guyyaa qeerroo jajjabeesse akka isaan ciman godhe Hacaaluu sababa godhatanii beektota keenya aktivistoota keenya hogganoota keenya hidhaatti naqan. Amma hiriira ba'anii warri Habashaa Jawaar Mohammad fannifamuu qaba. Jawaar Mohammad du'uu qaba. Hin jedhamu akkas. Kuni waanuma addunyaa irratti waan hin jedhamnedha. Namni du'u maaliif du'a? Qaalamuutti isaaf ta'a, du'uutti isaaf ta'a. Jecha akkasii Habashaan hamma hundeetti nu seenteetti. Isa kanaaf Oromoon halkaniif guyyaa tattaafate shamarran dargaggoon jaartiin kaan duuti nafu joo. Duuti nafu. Waggaa ishee dheeraaf gabaabduudha malee hin du'iin hin hafnu. Bilisummaa keenyaaf lafa jirru hakaanu mana ciisa seen du'aama jiru mana keessaa gawwaamtee barri irratti ajjeesaa jirti. Kanaaf hajabaan nu jedha. Tole egaa himee Oromoon roorroo akka sabaatti irratti deemsifamaa jiru kanaa jalaa ba'uudhaaf maal gochuu qabaa jettu adde Artist Delfinesh Qannoo dhaamsa maalii qabdu Oromoodhaaf biyya keessaas biyya alaaf qeerroof qarreedhaafis dhaamsa maalii qabdu? Tokkummaadhaan ka'uudha. Tokkummaadhaan ka'uudha. Ishee gandaan walirraan abaluu achitti dhalate abaluu ganda kooti abaluu kasaasaa loqonni hin barbaachistu ishee kan Oromoon dhugaadhuma isinitti himaa Abii duukaa wallaansoo dhiisee tokkummaa isaa duukaatu wallaansoo qabee bareedaadha. Tokkummaatu nu moosisa. Tokkummaa keenyatu nuufi laawuncharii keenyadha. Tokkummaa keenyatu mirga keenya. Tokkummaa keenyatu bilisummaa keenya nuuf. Tokko taanee kanaan kutaan kudha tokko borga nama bilisummaatti baana fagoon jiru. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo. Tokkummaa ani hamma kootti yoo isinitti mul'atu dhiigeera, dadhabeera, itti dhukkubsadheera, mana hidhaatti dararameera. Adaraa keessan waan inni isin kadhadhu maqaa Oromootiin kan inni isin kadhadhu maqaa sirna gadaatiin kan inni isin kadhadhu tokkummaa. Tokkummaa keessan adaraa lafee warra wareegame, adaraa dhiiga warra wareegame, tokkummaa keessan cimsaa waliin qoonnu. Ani kutaa 11 keessa iddoon barbaade dhaqee bashannanee jiraachuu mirga kooti. Atis akkasuma. Kanaaf tokkummaa keenyatu dursa. Tokkummaa dhiifnee waan garbiraa lallabne gatii hin qabu. Tokkummaa keenya dura haa qabannu jedhe. Tole egaa mee xumura irratti yaada afeeraan gaaffiif deebii koo xumureera. Yaada hafee jira yoo jettan kan itti dabaltan yoo jiraate carraa xumuraan isinii kenna. Uummanni Oromoo afalmatu mirga isaa falmachuu danda'a garuu akka seeraatti. Amma immoo uummanni Oromoo afaanuun qabu. Oromoo ishee jettu sanaan dhumaa jira, du'aa jira. Adaraa waliif dhaabbadhaa. Adaraa waliif dirmadhaa. Adaraa afaan tokko ta'a. Adaraa afaan tokko haasa'a. Waliin qoodinaa. Yeroon hin darbiti. Horiinis hin darbiti. Horiin hin bitamiinaa. Waliif qaqqabaa. Rakkina keessanii waliif dirmadhaa jedha. Kutaa 11 iyyuu walii dirmadhaa. Inni tokko iyyuu isa tokko. Dubbuun tokko du'u isa tokkoof qaqqabaa waliif ka'aa akkasittiin gabrummaa keessatti isaanuu deebisanii wal nyaachaa jiru. Isaanuu aangoorraa wal buusanii wal nyaachaa jiru adaraa keessa. Kanuma laalaa jabaadhaa. Lafan ilaalinaa, manan ilaalinaa, horiin ilaalinaa jabaadhaa yaa ilmaan Oromoo bakka jirtanii ka'aa duuti naftuu kan jedhu dabarfadhaa. Baay'ee miti galatoomaa isiniinis immoo baay'een isin galateeffadhaa. Ammallee nama lammii keessaniif iyyee lallabee mirga uummata keessanii eegu sinaa godhu fayyaa ta'an isiniin jedha. Afeerraa qophii keenyaa kabajanii gaaffiif deebii isinii wajjiniin gochuu fayyamamoo taatanii dhiyaattanii yaada bal'aa waan nu laattaniif
maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii adde Ilfinesh Qannoo wajjin taasisne asuma irratti goolabna. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeesse Allattuu Bishanii ogeessa teeknikaa Adil Usumaan waliin ta'uun ture. Qophii biroodhaan haga walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Nagaatti.